Qondaalli waraanaa kan ta'e biyyattii ammaan duraatiif erganiif sochii adda addaa turaniin Madagaskaritti sochii uumameen mootummaan biyyattii aangoo irraa kan darbamee ture yooniif ta'u, dargaggoon aangoo qabatee yeroo ammaan tana Raadiyaamaar mana hidhaadhaa yeroo ammaan duraatiifis kan ture. Dargaggeessi kun erganiif yeroo duraatiif mootummaa Madagaskariin hidhamee hidhaa keessa tureefis eegumsa cimaa qabaachuu keessattiinis hidhameeti ture. Torbee tokkoon dura immoo Koloneel Maayik Raadiyaamaar ni eenyudha namoonni jedhan hedduun isaanii wal gaggaafachuu erganiif eegalaniin booda osoo gaafatamee namummaa isaa hin beekamin kan ture. Guyyaa 3 keessatti garuutu immoo qondaalli waraanaa kun aangoo olaanoo Madagaskar qabachuudhaan amma biyyattii keessatti nama murteessaa tahee beekamuudhaan biyyattii akka bulchaadhaa jirutu irrattis mul'achaadhaa jira. Maayikil humna waraanaa Madagaskar keessatti hoogganaa garee waraana gahumsaa fi addaa qabaachuudhaanitti illee kanneen nama jabaa ta'uudhaanis beekamaa ture. Mootummaan biyyattiitii fi isa jidduu immoo wal dhabdeen erganiif uumameefis qabamee gara mana hidhaadhaatti erganiif dhiyaate hidhaa itti murteeffamee yeroo hedduufis hidhaa keessaas ture. Maayikiin hoogganaa garee kanaatiin qofa osoo hin taane nama jabaadhaa fi nama kan jaalatamus isaanirraayis kan ture. Hidhamuun isaa immoo sanbata darbee onkololeessa 11 gareewwan waraanaa qabaachuudhaan dargaggoota mootummaa mormuu fi akkasumas bahaniitti dabalamee qeerroo Madagaskar pirezidaantii biyyattii aangoo irraa kaanii fi bu'uufis gaafatan keessattis tarkaanfachaadhaa isaanii waliinis kan ture. Garuu immoo namni kun seenaa addunyaadhaa keessatti nama akkaan yeroo ammaan tanaa yaamamaadhaa jiru ta'e. Pirezidaantiin biyyattii bulchaadhaa jiru erganiif aangoo isaa gadi lakkisee biyya irraa kan baqate ta'us inni immoo garuutu biyya itti gadi bahuudhaan ammaan tana erganiif mana hidhaa keessaa gadi bu'ee bulchaa biyyattiidhaa ta'ee waraanaan biyya bulchaadhaati jira yeroo ammaan tanaati. Qeerroon Madagaskar jedhamuudhaan takkaa'ummoo dargaggoonni Madagaskar biyyattii sanirratti gareewwan mootummaa irratti tarkaanfii fudhachaadhaa turan hedduminaan kan akkaan jajjabeessanii fi isaanii walii galuu dadhabuu irratti kan ka'e mootummaa biyyattiidhaa aangoo irraa erganiif kaasaniif mootummaan biyya gallakkisee irraa baqate. Gaaffii sirrii ta'uudhaa fi gareewwan waraanaa inni hoogganu qeerroowwan dhukaasa isaanii walii eegalan hundinuu akkaan jajjabeessanii turan. Madagaskar jechuun biyya mootummaa ofiitiin bulchuu fi biyya jaalatamtu biyya Afrikaa osoo hin taane akka biyyattii addunyaadhaatti illee irra jaalatamtu irraas kabajamtu turte. Garuutu immoo biyyi kun akkamiin ammoo pirezidaantii kana fonqolchi irratti taa'amee aangoo irraa kaafame kan jedhuuf namoonni hedduun kan gaggaafachaa turanidha. Namoonni magaalaa guddoo Madagaskar kan taate Atinmaaloo fiigatti mootummaa mormuudhaan hiriira bahan gidduutti wal waraansi yooniif argamu irrattis immoo kana irratti dargaggeessi kun qaamaanis magaalaa guddoo biyyattii Atifaalsiritti giddugaleessa argamuudhaan mirkaneesse. Mormii qeerroo ittiin hammaannaan pirezidaantiin Madagaskar Andiraay Raajooniyaan biyyattii gadi lakkisee achirraa baqate. Pirezidaantiin biyyaa baqachuu hordofee Koloneel Maayikil biyyattiidhaa humna waraanaa harka galuu isaa erganiif argeen booda biyyattii bulchuu eegalee jira. Garuu immoo erganiif inni gara biyyaattis deebi'ee biyya bulchuu eegale kana Madagaskarii fi akkasumas biyyoonni biraa keessatti eenyu jechuudhaan dargaggeessa kana waa'ee isaa wal gaafachaa turan. Paarlamaan Madagaskar gaaffii qeerroo yeroo dheeraadhaaf gaafachuudhaan hiriira gaggeessaa turan sirriidha jechuudhaan paartiilee dabalatee pirezidaantii aangoo irraa kaaniif bu'u sagalee kennuudhaan sagalee guutuudhaan mormaadhaati turan. Garuu immoo namoonni hedduun pirezidaantiin biyyattiidhaa kun aangoo irraa bu'uun isaa kun torbanuma tokko keessatti erganiif irratti dhagahameen amma immoo waraanni biyyattii jijjiiramuudhaan biyyaan waraana bulchaa turan. Kan akkaan nama ajaa'ibsiisu immoo dargaggeessa mootummaa biyyattiitiin hidhamee erganiif hidhaa kana keessaa gadi ba'ee gara biyyaatti deebi'ee biyya tana bulchuu eegale qofa seenaan isaa akkaan addunyaa kana guutuu kan qabatee ture. Madagaskar ammoo waa'ee amma gaggeessan kanarrattiinis ta'ee Koloneel Maayikil Raadiyaamaariin guyyoota duran namu waa'ee isaa hin beeku. Bara 2016 hanga 2018tti bulchiinsa Andirooy jedhamtu ta'us ija uummata durattis baay'ee beekamaa miti. Boodarra garee waraanaa Electric Force jedhamuun hoogganaa pirezidaantii mormii qeerroo
mormii dargaggootaa fi akkasumas baqatee biyyaa bahee qeequmsa beekamaa ture. Ammaatitti ergaanis nama akka malee qeerrisaa gara bara 2023 Koloneel Maayikil yaalii fonqolchaa geggeessan jechuudhaan mana hidhaadhaa eegumsa cimaa qabuttis hidhamee osooniif achuma keessaas hidhaadharra jiruu hidhaa keessatti illee akka malee nama mormii guddaa geggeessaa ture. Haa ta'u garuu immoo mormii loltoonnii fi akkasumas barattoonni namoonni garaagaraa geggeessanii siyaasaa geggeessa kanaa geggeessaa rakkoon booda mana hidhaadhaa gadi dhiisanii uffata dargaggoon geggeessuudhaan Madagaskar osoo hin fudhatiin dura turtii BBC waliin taasiseen uummanni biyyattiidhaa tajaajila argachuu qabaa jechuudhaan biyyattiidhaafis iyyate. Biyyachiis ammoo inni gaafatee ture. Kanaafis pirezidaantiin biyyattii osoo aangoo irraa hin bu'iin duratti tajaajila akkaaniif kan nama hunda gaafate. Maqaa ta'ee fi ulfina adda addaatiinis hin barbaannu jechuudhaan pirezidaantiin isa kana geegee ture. Koloneel Maayikil nama amantii kiristaanummaatti jabaa akka ta'es himan. Nama itti dhiyaachuudhaafis salphaa ta'een garuu immoo ejjennoo ifa ta'een qabuunis kan deemudha jechuudhaan waa'ee nama kanaa dubbatan. Koloneel kun mana hidhaatii bahee geggeessaa Madagaskar ta'e. Koloneel Maayikil gaafii fi deebii miidiyaalee biyya keessaa waliin taasiseen kaayyoon isaa jalqabaa biyyattii lammiilee isheedhaa parsantaa 75 ta'an hiyyummaa keessa jiraataa irratti xiyyeeffatee hojjechuudhaaf akka barbaadu gaafate. Garuu immoo parsantaa 75 kan hiyyummaa jala jiran kana hiyyummaa jala isaanis baasee hojjechuudhaaf inni akka yaadaa ture. Ammayyuu afaan hojii biyyattii afaan Faransaay Koloneel Maayikil biyyasaa dhiibbaa Faransaay jala baatee akka hin beekne hima. Garuu Faransaay isaan kana bulchuu duratti afaan jijjiiramanii afaan isaanii akka afaan federaalaattis ilaalamanii afaan saniinis akka haasawamaadhaa jiran Madagaskar keessatti himan. Humnoonni waraanaa Madagaskar bulchiinsa siivilii wajjiniin ta'uudhaan waggaa 2 biyyattii erga geggeesseen booda guutumatti aangoo mootummaa siivilii filannoo mo'ateen akka kennu beeksise. Garuu immoo mootummaan isa sunis dhaga'uu dhabuudhaan filannoon sun akka hin filatamne ta'ee paartiileen mormituu guutuun kan dhabaman ture. Namni kun immoo seenaa isaatiin keessatti Madagaskar hanga bara 1960tti walabummaa labsitutti gita bitaa fi gurgurtaa isaanii jalaa Faransaay jalaa turte. Garuu immoo Faransaay jalaa bahuudhaafis tattaaffii guddaa godhanii jalaas bahuu hin dandeenye. Afaan isaaniitis hanga ammaatitti afaan federaalaa turan. Bara 1960 irraa eegalee hanga ammaatti tarkaanfiin Faransaay isaan irratti waraanaa turte kan irratti amanuu dadhabeetu ture. Koloneel Maayikil nama akkaan jabaatii fi amantaa kiristaanaa biratti illee akkaanis jabeeffameetis yaadatamu jechuudhaan waa'ee koloneel kanaa dubbatan. Koloneel Maayikil garuutu immoo aangoo isaa deebisanii akkaaniif qabatanii lammiileen biyyattii isaa afaan isaaniitiin akka biyya ofii bulfatan yeroo hedduudhaafis kan gaafachaa ture. Pirezidaantiin biyyattii immoo garuu waaniif Faransaayii fi akkasumas aangoo biyyoota Faransaay waliin deemaniif tarkaanfii kana irratti biyya yaalees as deebisuu hin dandeenye. Garuu immoo pirezidaantiin amma aangoo irraa kuffifame kun kan aangoo irraa kute booda irra garee waraana Ileeter Forksii kana erganiif hoogganaa ture. Amma immoo kun hooggansa biyyaa ta'ee gadi bahee mul'ate. Taateen kun immoo biyyattii Madagaskar jedhamtu keessatti kan mudatedha. Taatee ajaa'ibsiisoo ta'ee fi kan namoota hedduu akkaan ajaa'ibsiisanii fi kan biyyoota garaagaraa akkaan